yeroo dheertuuf gaafadheetiin har'aan tana gabbee isinis gaafadhe. Yeroo hedduu waan dubbataniif waan dhiisan walii wallaallee ta'e irra guddaa ni dhiifne. Hogguu takka takka immoo dubbiin dhiisuu tanarra gartee silaa dubbatanii itti dhiisanii irra wayyaadha. Hogguu takka takka gandummaa fakkaatti maal fakkaatti. Uummata Harargee kana uummata Oromoo keessaa balaan qabate itti buute maali? Sababummaan inni qumaara siyaasaa ta'uuf maali? Kunis hinjuu hardii siyaasaa hardii gartee isii qabsiisanii namni qabdii godhatee wal qabsiisanii isiidhaan taphatan. Seenaa dabartee zamana dheeraadhaatti dhiifneetuma gaafuma gartee 2018 kana gaafa jijjiiramaa jiran kana gaafa kana uummata inni naannoo Somaalii irraa gartee buqqee achitti namni hedduun haala soqonnii sana ajjeefamanii jimlaan awwaalamanii dhaabii ilmaan wal dhabanii namni meeqa achitti qaama irratee godaananii dhufanii gartee Oromiyaa keessa faca'anii bakka adda addaatti hundi faca'anii hundi isaanii tokkum isaaniitu bakka harkatanii tokko hubatee hin jiru. Tanagaa ragaadhaan amansiisuu dandeenya jechuudha. Haala hamaa keessa jiran hundinuu bakka isaan qubatanii ilaaltan. Hanga bakka isaan qubatanii jiran sanitti rakkatanii gartee nyaata dhugaatii kadhabee rakkateetti taakka. Deebianii manneen gaafa isaan ijaarame san mootummaa naannoo Oromiyaadhaa kiraa kabalchiisu jira. Manneen nama sanuu kagartee uummanni waliin buusee isaan ijaarame jechii gaafa isaanii kannanii. Gaafa Junaydii Saaddoo pirezidaantiidhaa buqqee Harargeera labtii xixiqqaatte jedhanii buqqee gartee godina Oromiyaa kan bakka adda addaa Bunnoo Baddalleetii karaa Baalee kanaa karaa Wallaggaa Jimma bakka adda addaa qubsiifame achittis ajjiifamu jira. Meeqaatu amma dura bira dheeraa dura warri gartee karaa Bunnoo Baddallee irraa buqqee Jimma waajjira dargaggoo keessa wal qabamanii namoota hedduu ture rakkoo hamaa ture buqqaa turan. Warri Bunnoo Baddallee hedduu buqqaa turan hedduu ajjeefamaa turan. Dhiyoo tana Wallaggaatti waan gartee warra gudurutti teessa agartan uummanni sun akkatti iyyuu jiran agartan bakka adda addaa keessatti akkasuma agarta gulaaltu. Fakkeenyaaf tana bira dabartee biyya keessatti bira kuttee biyyoota ollaa keessa ilaalte Somaalilaandii keessa, Jibuutii keessa, Somaalii keessa, biyyoota ollaa adda addaa keessa harkoo keessa jiru kan iyyuu isaanii. Karaa godaansaatiin yoo dooniin garagaltees kan miidhamu, kan gartee hiraata qurxummii ta'u. Kan karatti shiftaan saamu Liibiyaatti maallanii irraa kabalamu shiftaan qabee yoo ilaaltan gammoojjii biyyoota Arabaa kana keessas nama keenya nama Oromoo Harargeeti. Warri duutiitti murtaa'us harki caalaan suuta keessatti jechuudha. Fedhu yakkaanaa qabamanii waan fedhinaa qabamanii ijoollee Harargeeti hedduun isaanii. Namni bakka adda addaa keessatti haala hamaa keessa jiru ijoollee teenya nama Harargeeti. Wanni kun maalirraa himee namuuf gaafadha. Namni nama gaafachuu miti. Anis nama gaafachuutti hin jiru ifumaa bideef gaafadha. Yeroo dheertuuf gaafadheetiin har'aan tana gabbee isinis gaafadhe. Mee waan tanaaf gaafadhaa. Daangaadhaan dhuftee jechaan ammaan tana daangaadhaan deemu jirtu cinaaseen irraa eegalii goora guutuudhaa dirree dhawaadhaa bakka adda addaatti jechaan tana mudata hojjirti. Hayyee wanni kun maalirraa kaatee furmaattii barbaadu dura wanni kun maalirraa kaate qofa namuu ifaa gaafannu meef gaafadhaa. Sanboota gartee tartiibaan namni waan takka rakkoo harkee bakkasii harkee dhukkuba sana oguu beekee booda gara wal'aansaatti deemu. Osoo akkas godhuun taane yoo kanumatti iyyinee gartee har'amaa iyyinee jennee dhiifne faayidaan qabdu jechuudha. Lafee laaqa dangartisaati. Kanaafuu hundi keenya mee eeguutu akka ifuma keenyaafu wanni kun maalirraa ka'ee haalli kun maalirraa dururraa as kaasaati ilaalaati. Wanni kun eessaan dhufee guyyaa keessa dhufee moo duruma akkanaa uummanni kun moo uummata kanaatu uummata cinqii uumame moo uummata maali waan jiru if ilaala. Gama hundaan ragoo hundaan laala ragoo hundaan. Gatiin jimaa isaa oomisha isaa akka ta'e waa hundaa ulaalame gama hundaan. Lafti uummata kanaa xiqqoodhaa bishaan yoo dhabame gartee bonni uummatii uummanni kun beelaaf saaxilamaa waa hedduu jira. Bu'uuraalee misoomaatii galii adda addaa gartee buusii fi waan adda addaatti isaan irraa guuramtu karaa hundaan uummanni kun akka gunan laalu akka kiyyetti yoo isin mul'achuu baatteen beeku mee wanni jirutu maali? Gama biraatiin gartee wanni biraan jirtu jechuun miti biraa kumitu taate wanni kun maalirraa kaatee maalirraa akkanaa ta'ettu ifumaaf gaafadhaame. Waliin dhageenyu waliin qaalii waliin goonuu maaliin goonuu jettanii sanuma gubbaanuu mee uummanni biraa akkana jedhamu akkana hin jiru waan jiru ifumaaf gaafadhaa. Galatooma.